Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota Abdusi Oro Tub. Jalatti argamtanuu nagaan keessan isiniif baay'atu har'a oduu haaraa isiniif qabannee dhufnee jirra. Oduun kunis waan baay'ee ummata Oromoo yookiin ummata waggaa 27 dararamaa ture. Har'a garuu gaafa jazaan nama si dararaa ture sun ilmuma jaraa warra jarri guddisaniin deebi'anii ilkaan keessa dhiitamanii mana hidhaatti dachaafamanu arguun mallattoo guddaa bilisummaa Oromoo mul'isa jechuudha. Namni Oromoo miidhee milkaa'ee hin jiru akkuma jedhame amma kara oduu keenyaatti deebina warri maatii nuuf hin ta'in hordoftootniif kabajamtoonni YouTube Abdusee Oro jala laayikii godhaadhaan akka nama baay'ee bira ga'u godha. Warri maatii nuuf hin ta'in akkasiin maatii nuuf taatanu kabajaaf jaalalaan isin gaafanna siichi oduu haaraa asiin argachuu dandeessu. Kanaafuu har'a sooshaal miidiyaa irratti erga kaleessaatti kan odeeffamaa ture. Hooggantoonni wayyaaneedhaa yookiin immoo juuntaa baay'een isaanii ajjeefamanii kaan immoo to'atamanii jiru jedhanii suuraadhaan nuuf dhiyeessaa jennee otuu gaafachaa jirru har'a Sibbaat Naggaadhaa akkanatti hidhamee poolisootaan marfamee suuraan isaa gadhiifamee jira. Waan guddaadha kun. Waan hojjetame tokko irratti nuti itti gammanna. Maaliif rukutamuu juuntaa takka morminee hin beeknu. Juuntaan maaf ajjeefama maaf hidhaman akka hin jenne. Nuti juuntaan ajjeefamuu fi hidhamuun yeroo kanatti Oromoodhaaf bu'aan inni buusu hin jirudha. Garuu diinni lamman gaafa wal lolu diinni tokko injifatus diinuma kan keeti. Diinni tokko injifatus diinuma kan keeti jenneetiyyuu lamman jaraayyuu nu'iif diina jennee iyyaa turre waan ta'eef har'a gaafa jarri immoo mootii warra duraan Sibbaat Naggaa kun baay'ee warra ustaazota keenyallee mana hidhaa keessatti dararaa ture. Ahmadiin Jabalillee gubatee barreessaa jira. Ustaaz Raayyaan illee baay'ee gammachuu itti qaba jechuudha. Namoonni keenya warri mana hidhaa keessatti illee dararaa inni irraan gahaa ture argaa ture. Baga gammaddaniin jedhaan jiraan. Garuu an kana gochuu IPPT yookiin bilxiginnaatiif dhibbaan dhibbatti wanti tokko wanti anaaf bu'aan bu'u hin jiru. Wantin itti gammadu hin jiru. Hamma gaafa hidhamtoonni mana hidhaatii bahanii Jawaar Mahammad hidhamtoonni siyaasaa muluun bahanii duuti Oromoo irraa dhaabbatuutti waa tokko bilisummaan Oromoos hin jiru. Jijjiiramni yookiin juuntaan ajjeefameedhaaf hooggantoonni juuntaan tiniidhan yoo gumaa ergasiitiif waan jarri saba keenya godhan ba'an ittiin gammada. Garuu har'aaf yeroo kanatti bu'aan inni nuu buusu hin jiru hidhamuun ajjeefamuu wayyaaneedha waa tokko. Kanaafuyyuu Sibbaat Naggaadhaa to'annoo jala oolee jira jaartii isaatii wajjiniin jedhamaa jira. Baay'ee tokko natti tolee jira ala suuraadhaan jarri ani soba jedheetaniin eegaa ture. Maaliifi dheengadda jaalmarroo ajjeefnee awwaalcha isaarratti illee kana nama isa alanni awwaalamu argineerra jedhanii nama dubbataa turetu har'a immoo ammas kanaan dhufanii kan jedhurraan amma soba jaraati jedheetaniin nama baay'ee jalatti koomintii irratti meerre ragaan viidiyoodha yookiin suuraadhaan hin maxxanfamne maaf nu sobda akkuma jaalmarroon guyyaa 3tti guyyaa 4tti du'a moo'ee ka'e soba keessan mirkaneesse kunis soba ta'a jedheen eegaa ture. Ammas wanti hin shakku Sibbaat Naggaa jaarsa dulloomaa danda'ee asiif achi socho'uu hin dandeenye. Karaarraa makfameetuma Maqalee keessallee utuu jiru yookiin uummanni bakka inni jiru eeroo kennuudhaan yoo qabsiifame malee warri akka Dabratsiyoon akka Geetaachoo Raddaadhaa warri akka Abbaay Tsaayyee warri akka namicha kanaatti hin dulloomin waraanaa wajjiniin deemanii eddee barbaadanitti loluu danda'an hamma wanaatti maaf qabamuu dhabamaniin shakkii guddaa namatti uuma. Shakkii guddaa namatti uuma maaliifi namichi kun dadhabaadha nama danda'ee intini haddii kanas deddeemuu danda'u miti dhokateetuma bakka tokko akkuma nama waggaa 78 waan akkasiiti namichi geezaraadhaan deema yookiin bakka tokkotti namni eeruu kennuudhaan to'atan malee lolanii waa namni jarri juuntaa immoo ajjeefnee maal jennee jedhan silaa nama tokko as baasanii akka Geetaachoo Asaffaa jara akka Geetaachoo Raddaa waggaa meeqaaf qabuu dadhaban gadi baasu ture malee wanti jarri har'a kanatti ajandaa godhatanii sobanuu hin jiru. Namichi dadhabaa waan ta'eef isaa bakka tokko yookiin ciisee jiru isaa mana wayii keessa ka'amee bakka tokkotti dhoksamee jiru to'atan. Namni nama guddaa kanaa yookiin baateen deemu yookiin ofii humna qabaatee namichichi jaraa wajjiniin zooraa ooluu hin danda'u waan ta'eef to'annoo jala oolchan malee soba wanti kun siyaasa ittiin daldalachuudha jaartii isaatii wajjiniin qabame. Mee maal ta'a godhamuree isa dhiisaatii
hayyoota keenya mana hidhaa jiran hayyoonni keenya mana hidhaa jiran yeroo dhiyootti baafamuu qabu. Ilaa isiniif hanima yaa warra IPP dhugaa isinitti hima. Jabaadhaati yoo biyyattiin nagaa ta'uu barbaaddan. Suudaaniin asiin kunoo Goondariin isinirraa fudhattee jirti. Waraanni uummata Oromoodhaa du'ee bada malemmoo. Warrumti dheengada dhaqee wayyaaneedhaan juuntaadhaan wal lolle jedhu dhaqee wanti inni Goondariif jecha du'ee bada malee hin beeka diinummaa Goondar yookiin diinummaa uummanni sabni naaf eenyaa kun uummata keenyaaf qabu waan beekuuf wantumti waraana keessa jirullee dhaqee isiniif hin lolu. Sanummoo lola gaafa juuntaadhaan wajjiniin wal loltan waraanni keessan daaraa ta'e dhume akka jiru ragaa guutuu wajjiniin ofirraa qabna. Kanaaf callistanii amma yoo naatti isinii Suudaaniidhaan hin lolla Suudaanii lafa keenya hin deebifanna jettanuu hin jiru. Harka keessan ol qabdanii yoo isin Minilikiin kadhachuu ta'een ala maqaan isin Suudaanii lollee lafa keenya deeffannee maal jennan jettan hin jiru. Garuu otuu warra hidhamtoota mana hidhaa kan akka Jawaar Mohammad jecha tokkoon uummata kan kee sagalee dhageessisuu danda'u kan dhiibbaa addunyaa irratti uumuu danda'u kanaa mana hidhaa keessaa baaftee isaa wajjiniin marii gootee rakkoo biyya keessa jiru fixattee Itoophiyaan akkuma duraanii sanatti deebiti jedhetanii yaada nagaan si hamma ta'e deebi'uu danda'a. Yoo kana hin goone ammas Itoophiyaan akkuma dhukkubsattetti itti fufuusiiti jechuudha. Akkuma dhukkubsattetti liqiin amma Itoophiyaarra jiru birrii meeqa akka ta'e beekaa. Lola dheengada Tigraayinii fi intiniin walola mirratti qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amatu barbadaa'e. Gaafa walolamu bartoora yookiin bishaan wayii walitti facaafamu rasaasa dhukaa qabeenya marfii waan adda addaa jira. Xiyyaara gubata taankii gubata. Waa meeqa jira kasaartanii nun kasaarsinaati dhaloonni kun jireenya gaarii jiraachuu barbaada yaa warra IPP isinitti himnaa. Maaloo hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessanii isaa ijoollee Oromoo warra wayyaanii har'a isin akka waan ofii injifattaniitti ittiin wuxxifattan kana laaptooppii tokkoon miila tokkoon dhaabee qeerroo itti kaasee daaraa godhee maqaleetti galche kan jara cabsuu keessatti gahee guddaa qabu. Mana hidhaa keessanii akkamitti nagaa ta'uu barbaaddanidha. Biyyattiin kun akka itti fuftu yoo barbaaddan hiikaa ilmaan Oromoo. Furmaanni jiru hiiktanii mariidhaan yoo danda'ame waan uummanni Oromoo filate qofittiif ta'uu danda'a. Hin gootanu taanaan allaqallaachuu isiniif dhumate. Isiniif dhumate. Marroon asiisitti mudda qeerroon akkasi uummata jaarraa 21ffaa keessa dammaqee jiru kan ammoo jilbeenfachiisee bulchettanii hin yaadina. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota Abdus Oroo Tuub jalatti argamtan ergaan nuti isiniif qabnu laayikii gochuudhaan yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa waan haaraa feesbuuk irraayis waan biyya keessaa nu qaqqabullee asiin isiniif dabarsina nagaan keessan isiniif baay'atu warri laayikiin goone garuu isiniin jenneera.